waan baay'ee nu hime gaa'ii amma suuraa kana finne suuratul hashri eegaluu deemna. Suuratul hashri jechuun suuraa walitti qabamuudha jechuudha. Hashri jechuun walitti qabuu rabbiin guyyaa qiyaamaa nama walitti qabu san yoo hashriin jara yahudoota rabbiin walitti qabee madiinaa keessaa baasuu sani booddee isaanii haa tokkollee nambisin eeganachi keessaa yaa'anii warra banunna diirfaa guutuutti keessaa baasemma. Hashriin sani eeysatti yaan dhiiroo gara biyya shaamittichi galan bismillahirrahmanirrahim jenneeti eegalla. Sabbaha lillahi jechuun rabbi qulqulleeyseera. Maafi samaawaati wa maafi lardi wanni samii torbanii fi dachii keessaa hundinuu rabbi qulqulleeyse dhuguma wanni lubbuu qabuu fi ta lubbuun qabne hundinuu rabbi qulqulleeysee jira. Kaafirtoonni oduuba isaan kunis yoo didanillee qulqullummaa rabbii masakaraatuma jiran isaaniif meekkamitti yoo isaan didanillee gaaddidduun isaanii sujuudaa jirti lalammaa yoo isaanummaanuu kontiroolii rabbii jala jiranii rabbiin qulqulluu ta'uu nu garsiisa jechuudha. Isaanuma kana if jalatti oolchuun isaa ajaja isaatiin jiraachuun isaanii jechuudha. Qabiyyee rabbii keessa jiraachuun isaanii bakka qulqulluma rabbiin nu garsiisa. Dhuguma bar wannummaan samii torbanii dachee keessa jiru tun hundinuu rabbi qulqulleeysiti hamma dirqiin qulqulleeysuu fi kafedhennaan qulqulleeysu jidduu kaafirtoonni immoo dirqumaan gaaddidduun isaanii rabbii sujuudaa jirti garuu immoo isaan didaa jiran kanuma kanaa immoo dachuma rabbii keessa jiranii garuu hin deemne qabiinsuma rabbii keessa jiran isaaniiti. وهو العزيز الحكيم جتو ربين انجفتا اوغيسا رغم دنديادا إثار كابون دنديان هو ربنا الذي أخرج يجون سباسه الذين كفروا وركفر سن كباسه من أهل الكتاب يجو ورين كتابك إن من الراخن تاني سنسون وركفر سن ور كتابك إن مجرى يهودات يجوم من ديارهم يجو منين ساني الراخ كباس ربي لأول الحشر yeroo duraa jechuudha. Amma laal hashriin kun wali qabee isaan achi baasuu sanimma marraa yookiinis dabaree jalqabaa jechuudha. Amma li awwalil hashrii hoggaa jiru dabaree duraachi keessaa baasuun kun dabaree biraatti achi booda dhuftu jira moota midhiiroo. Dhuguma hashriin kun dabaree sadi qabaa jiran dabaree tokkoffaatii fi dabaree jiddugaleessaatii fi dabaree boodaati qabama innummaanuu. hashriin jalqabaa yahudaa bani nadiir ummata jedhamu warra banu nadiir ka'ab ibn al-ashraf gosa isaaniiti guddaa isaaniiti mootii isaaniiti maatiiti jara san amma banu nadiir san rabbiin madiinaa keessaa wali qabee baase eeysaa dhufanii madiina galan isaan yahudaan gaafa duraa madiinaa keessa baay'eedhamma yahudaa bani nadiir jennee jirti yahudaa bani qureeyzaa jennee jirti Yahudaan maasii fi bani qaynuqaa ajaanii jirti. Yahudonni biraalleen jiran maasiif jechuudha. Banu nadiiriin kun hortee nabiyyallaahi Haaruunii jan isaan. Hortee nabiyyallaahi Haaruunii jalqaba dhufanii madiinatti eeysaa galan yoo jenne ergamuu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam eeguu fi biyya tana keessatti inni kun ergamuu ta'a. Asi gallee eeguu qabna jaanii jalqabachi galan jan waan ajaa'ibsi godhu. Eegan ammoo hoggaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhufu ergamummaa isaa tana fudhachuu didan inni summaanu keessaan ta'inii araboota keessaa ta'a waan jiru keessa jira saniifuu haasidummaaf jecha fudhachuu didan bakka didanii madiinaa keessatti ergamaa wajjiin walta'ee uummatanii wajji jiraanna jedhanii nagayaa waltaanii jiraachuu jiranii garuu immoo odoo deemanuutu haddii san diigan ergamaa fa'a feeraniitima fakkeenyaaf isa duuba wal mari'atanii ergamaa yaamanii fidanii mana tokko faa jala teessanii nama isa kana dhaqee dhagaa guddaa fuudhee mana gubbaa irratti darbufaa itti ijaaran jechuudha gara duubaatiin. Laal Yahudaan durattumaa takkumaatu rafne har'aas hin rafne isiin sanuma maaseese yeroo namtichi kasi dhagaa fuudhee mana gubbaatti ol baafatu Jibriil gusoo dhufeetti hime bakka dafii ka'ii bahii as jiraachuun keessirrii miti bahii je'eeni jechuu bakka. Achi kasitti ergamaan ka'ee bahee kunoo jarri waan akkanaa kana hojjechuudhaan asidummaan isaanii harkaa dirree baatee sababa sanitti ergamaan achirraa haase jechuudha isaanumaahu huwa rabbiin jeema rabbiin isiisan ni'imaadhaaf hime alladhii akhraja alladhiina kafaruu jechuun isa warra kafre baase min ahlil kitaabi jechuun warreen kitaaba kennamanirraa isaan kataan
amma jarri kun kamire banu nadiiri jenne lam gosti isaanii banu nadiir jaamti yahudarra min diyaarihim jechuun manneen isaanii irraa qabaase li awwal al-ashri jechuun taraa yookiinis dabaree duraa jechuudha jalqabni nama biyyarraa godaansifame madiinaa keessaa godaansifame isaanii jechuudha dabareen lammaffaa oduuba ummata Khaybaraati jechuudha eeyyuu dhuguma ambanii Qureezaanis achirraa eegana Umar ibn Khattab yaasi jechuudha biyya sanirraa kaboodaa Umarii jaase duubaree dabareen umaata jennu ta guyyaa qiyaamaati sun beekamtuudha tani ilmi namaa hundi eega dhume booda asiin gara Beetal Maqdis wali qabamee oofamu sanii hashriin sadii jedhame bakka tanan lakkaawwame li awwali wanni itti jaamte sani jechuudha talammaffaa eenyu oofe jennee Umar ibn Khattaab ta jalqabaa immoo rabbiitiitu sababa ergamaatiif achirraa godaansise maadanantum jechuun isin yaanne bariyaa muumintoota ayyakhurujuu isantum biyya kanarraa ni baanii inuma yaaddaniin turre maaliif jennaan jarri kun nama cimaa warra manneen ciccimaa jaarratee akkasuma maatii dallaa adda addaaf ijaaranii jechuu bakka jogolli yeroo duratti mootonni durii maal godhan bakka takka hoggaa sirri qabatan akka aduwwiin dhuftee isaan lafatti hin qabne biyya isaanii waan taate akkasitti tijaaran laalama gibbii guututti tijaaranii achi keessaa aduwwiif irraa eegan laamma saniifuu jarri kunis warra akkasiiti maadanantum isin yaanne ayyakhurujuu isaan kun ni baanii mana isaanii irraa wazannuu isaanummaanuu matummaan isaaniitu banu nadiiriin sun ni yaadan annahum isaan maani'atuhum jechuun isaan nagee gooti yaadan husuunuhum jechuun gibbiin isaanii sun jogolli isaanii sun wanni isaan fijjaaran sun jaarmayin isaanii sun nagaya nu gooteeti aduwwiin irraa dhorkitii jechuu yaaduu turan isaanummaanuu min Allahi jechuun rabbiirraa nutiisitii jechuu yaadanii turan amma wayyaada karaa malee daati fa'ataahumullahu rabbiin isaanitti ni dhufe minaysu lam yahtasibuu jechuun karaa isaan firraan eeginiin bakka isaan firraan eeginiin rabbiin itti dhufee jaan eeysa وهو أنه تعالى ربين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إرجما أججم بإجلائهم إسان ماو بيسان الرأى قدان ستتشورا إخراجا في إجلاء جدو غراغرما جراجان إخراج وقا جنة باسو جتشو إجلاء وقا جنة قدان ستتشورا وانتبههم بهما إخراج وقا جنة ماتي في إلمان انداس ماتي في أبو مان قدام منا خيسا بيديمو godaansitu hoggaa jenne immoo maatii fi qabeenya isaatii fi warra hunda fudhatee guutumatti biyya san gadhiisee bahuun ijila godaanna jedhama jechuu bakka saniifuu ummatanaaf hijiraaf walitti hin fudhannu hijiraan yoo karaa rabbii taate hijiraa jenna amma dhugaadha dhuguma hijiraan amma amantii wajji wal qabsiifamtee hijiraa jedhamtee amamti ijilaayin immoo biyya takkarraa namoota tokko ka biyya balleessu walitti qabanii biyyarraa yaasuu jechuudha isaa fi maatii isaanii ilmaan isaanii hunda achirraa kaasuudha amma bakka isaan hin eeginiin rabbiin itti dhufe nabiyyi Muhammad itti kaasee akkasitti biyyarraa isaan godaansise waqadafa jechuun ni darbe maasee fi quluubihim qalbii isaanii itti arruuba sodaa rabbiin itti darbe laakan buccee rabbiin itti darbee biyya sana keessa taa'uu dadhaban bakka ilmaa'uu asuma keessaa hin jiraannu yoo jiraanne nafnu waan jiru takka rabbiin fideetti darbe la dhuguma ergamaatitti ajaje jenne taakka lammaffaan ammoo buccee yookiin sodaa rabbiin fide qalbii isaaniitti buuse yuqribuuna jechuun ni oonsan buyuutahum jechuun manneen isaanii beeydii markuma isaaniitiin ni oonsan jarrisu yuqribuuna ni diigan buyuutahum manneen isaanii ka duraan akkas ijaaran san bi'eeydiihim harkuma isaaniitiin diigan weedil muuminiina harka muumintootaatiin ammaa seesiyaa muumintoonnis wajjuma diigeedhe keeysaan isaan diiganiiti muumintoonni immoo alaan diigaatti dhufan jechuudha isaan wanni diiganiif maali dhiiromma na'am jarri kun haasidaa moo waan ta'aniif mana kan akka isaan ittiin fayyadamneef maal godhan oduma keessa jiranuu diiganii fixanu muslimtoonni immoo dhaynee qabanna jechuuf alarraa jogola hunda diiganii akkasitti dhufan jechuu bakka jaarma isaanii kanuma harka isaaniitiin jaaran san yuqribuuna jechuun ni jiiksan ni oonsan buyuutahum manneen isaanii beeydihim harka isaaniitiin haasidummaaf jecha akka muumintootaan hafne jechuuf jecha
وإيدي المؤمنين أركموا من توتات فاعتبروا جتون قد لا لا جيم ربين ميتين طلع يا أولي الأبصار يا ورّيجا خيسا قبدا لا لا خنو نمني قرار ربي دي أكن متابقا بود نسا خرم خنا أرألي أكسما نمدي قم جتشو بقى نمني أمنتين رجارة مي أمنتين بل ليس جو إسلامنا لفر بل ليس نمني جو دي قم قفا والله قنبال لما ربي تيا ولولا أن كتب الله عليهم جيمات ربين قرقلي ودو ربي لسان الرتي مرتيسو باتي ودو ربي لسان الرتي بريسو باتي الجلاء قدانو ثاني سن لعذبهم جتو لسان نكتاتان إيسو في الدنيا مخيزتو سلا قدانو باتني لسان عذاب الدنيا جلائي سنبان جتو ماسيسي مالي نديرو من الدنيا خيزتي بسبب يجو مومنتوني إسان بوجيودان والقتل يجو مومنتوني إسان قتودان ديري لولارت يجو بكا أفجراتني تم إساني تنقيان جراتني إنما قدانون الرئيساني جراته بالله ولولا أن كتب الله عليهم ودو ربي لساني تبريسوا باتي الجلاء يجون قدانو سن لعذبهم سلا إساني كتاتا في الدنيا مخيستو ولهم أمواتي إساني تادا في الآخرة آخرة عذاب النار عذابني إبدا إساني تادا جوكا الدنيا جلابانيس آخرة جلابون تاني خانما الدنيا خنا جلاو بانيري نمني قبينيا في أبي namni waan horee hunda dhabee ilmaanumaa fi mataa fi qofaan biyya keessaa baafatee quwwaatti nafne jechuudha bakka addunyaa irrattu banii amma fakkeenya banii qureeyzaan amma banuu nadiira kana taate banuu nadiir biyya gadhiiftee yaate banuu qureeyzaanis ammaasi wooma tana fakkaatu taate maasii takanarraa hamtu inuma banuu qureeyzaan ergamatti addii diide suniisi waltayii tiriitii ummatanii sin tuqnu jaanii hoggaa jarri kaafirtootaa dhufu guyyaa lola Uhud jechuudha guyyaa lola Badrii dhuga akkasumatti jara kaafirtootaa kanaaf isaanummaan kunu harka dhawan akkasumammaas guyyaa lola Ahzaabaa jechuudha ghazwatul Ahzaab ka jedhamu irratti jara Qureeshiitii wajjin ergamaa irratti bobba'an bakka kana boodaree dubbiin walta'iin sun ni diigamte bakka ergamaa walta'ii teenya diigdanii akkamitin goonaa jennaan murtii eenyu fudhannaa jedhama isaan murtii Sa'ad ibn Mu'aaz fudhannaa jedhanii Sa'ad ibn Mu'aaz kana gaafa duraa wajji turan hiriyaa durii bakka dursan jiraaf ta'an ammoo isaan Sa'ad ibn Mu'aaz kun ammoo guyyuma lola Khandaq kana harkisaa dirame isa sababuma lola saniitti irratti harkisaa diramee hiddi guddaan onnee kajaamu kun kaasiin onnetti galu kun diramee dhiigni raacituu didee Sa'ad ibn Mu'aaz fiifuu garaan gubatee jira yaa rabbi jara kana meekkuma na ixetti harka naqee bakka du'aan isaa kana booddee maal jedhama isaanii fi nuun illolini nuti hukmii Sa'ad ibn Mu'aaz irra qubannaa jedhan waa inni nu murteessan nu ta'a haaya jedhan bakka Sa'ad ibn Mu'aaz bakka inni ciisu masgida keessa ciisu jira dhiigni raacituu didee kanamma fuudhanii geessan haaya kun hojarri kun akkana ja'a maal jetta jennaan awwanni murteessu jeeyaa ergamaa jee nama ergamaa alayhi salaatu wassalaami loltoota isaanii fixxee je dubartoota isaaniitiif ijoollee isaanii gabra godhuudha jee bakka awwanni murteessu kana murteen dhumaati ergamaa alayhi salaatu wassalaami tanuma gajjabeesseef ammaas murtuma rabbiin samii torban gubbaatti godhe atis itti gootee jeen Sa'ad ibn Mu'aaz akkasitti garaan qabbanaawee muslimtootuma garaan qabbanaawee nagayaan jiraatan banii Qureeyzaanis achi booda bakka saniifuu warri amantii dura dhaabbatu hundinuu abbaa fedhees ta'e hanqa fedhee humna qabaatus hanqa duraa kana fiiga malee booddeen isaa galiif isaa karuma kana zaalika jechuun kun isaa mudachuun jeemma rabbiin maaliifi maalime azaabni addunyaatii fi azaabni aakhiraatii irra wali qabamuun kun bi'annahum shaaqullaha jechuun isaaniitiitu rabbi faalleeyse je ورسوله جتول إرجما ساتي فاللي سني ديدن جتوا بقى فاللو ما أمنتي ديمني وما يشاك الله جتول نمني ربي فاللي سي فإن الله شديد العقاب ربي أدبني ساك إمادة أما دوبا خبودا خنا رتي إرجمان دوبا نما دور رتمو بأنهم شاق الله ورسوله جئ جرجلي وما يشاك الله جئ ثم أدو إرجمان في دين ديسه مالي في ربي مو قرآن
jarrisun rabbi kaalleeysinaan ergamaa kaalleeysanii ni beekama jechumaaf dhiisee jedhan duraanuu waan dubbateef maa qaxaatum jechuun wanni isin murtan jemma muslimtootaan milliinatin jechuun hundee timiraarraa wanni isin murtan liinaa jechuun hundee timiraatan isaan qaban sana shaakiltii isaanii oo taraktumoo ayoo keetan isii dhiiftan kaa'imatan jechuun isii dhaabbatu tani dhiiftan allah usuuliyaa hundee isiidhaa irratti jirmasi jechuu usuula jechuun jirma isiidhaa kana mogolee isii irratti isii dhaabbattu kadiiftan fabiiznillaahi hayyama rabbiitiini sana rabbiitini hayyame hojjadhaa jeenimma rabbiin waliyuqzi alfaasiqiin warra shari'aa isaarraa bahe kana maasiisi akka salphisuufi saniifuu waan kana hojjadhaa sirriirra jirtanii je'ee rabbiin itti farrameefama hojii isaanii maalirratti kana je'e banu nadiiru mareefuun tanaa ta'u jiru sallaa dubbiin isaanii hojii deemu jirti isaanuma san mana isaaniitis diiganii dhaqanii ma qabeenya isaanii hunda qabate muslimtoonni yeroo kana maal godhan hundee isaanii san hunda ciru seena muslimtoonni taanis gubu seenanii kanamma banu nadiir fuutee ergamaadha alayhi salaatu wassalaami yaa muhammad ati duratti nama kanaan turre ergamaadha yookiin annabiyyiidha jetta duuba tun shiftummaadha malee akkamitti way nabiyyiidha israafa waan akkanaa akkamitti hojjettaa jennaan muslimtoonni is keessa deebi'emma isaanummaanu durumaanuu dhiiroo hundee sana ciruun akka meechaatuma harka sodaatiin itti jiranii kanamma aanni tun buunaan daranuu ummanni bakka galteefi dubbii sirrii ta'uuni jarrini kiyyoo beekaa akkas ja'a silaa ergamaa ta'uu kee beekanis itti amanuu qabanii mee dhuguma sanuu didanii imma kufriidhaan dachii balleessuu deemanii hundee hanqatanaa jecha maalirraa dubbataniidha magaa nuti addunyatti haajaan qabnu waan jiru garsiisuuf ilaammaa muslimtooninis maa qaxaatum jechuun wanni isin murtan milliinatin jechuun hundee timiraarraa oo taraktumaa yoo qiitan isii dhiiftan hanquma tokko muranii dhiisan malee isaanummaanu cufamurrigaa kaa'imatan isii dhaabbattu allah usuuliyaa mogolee siidhaa irratti yookiin jirma sii irratti dhaabbattu isii dhiiftan fabiiznillaahi yama rabbiitiini waliyuqzi alfaasiqiin faasiqtoota akka salphisuuf himmaasiis rabbiyya sanii fi itti fufaa je wamaa afaa allahu jechuun wani rabbiin deebise alaa rasuulii ergamaa isaa irratti sani deebise minuhum jara banu nadiir kanarraa jechuudha qabeenya isaaniirraa ta rabbiin harka ergamaa galche jechumma fe'ii jechuun lolaan malee tanuma muslimtoonni kaafirtoota irraa harkateen fe'ii jenna jechumma wamaa afaa allahu waan rabbiin deebise tan alaa rasuulii ergamaa hata harkatti ta rabbiin deebise minuhum jara yahudaa sanirraa famaa oojjabtum aleehi jechuun isin irratti hin gulufsiifne je habara isuma kana goonaa je'an shookaaniini famaa jechuun negatiifi kun famaa oojjabtum aleehi jechuun isin irratti hin gulufsiifne min kheelin jechuun faradootin ariine walaa rikaabin jechuun akkasuma gaalletiis gaalaanis dhayxanii lolle jechuudha walaakin allaa yusallitu jechuun rabbiin ni injifachiisa malee rusulahu ergamtoota isaa alaama yashaa'u nama fedhe irratti muka rabbumaatiitu irratti moosise malee isin waan takka wanni harka keessaa qabdan hin jirtu jeen imma rabbiin ma kunis maali godhiitiyyaa jechuu himu jira wallahu alaa kulli shay'in qadiir rabbii waa hunda irrattuu dandayaadha anaa kenneefi kan akka fedhe godhuu dandayaa jechuu deema jechuun rabbiin gaa ammallee itti deebuu deema maa afaa allahu waan rabbiin deebise san alaa rasuulii ergamaa irratti rabbiin deebise harka isaa naqe min aalil quraaje warra gartee ganda adda addaa irraa ta'an irraa jechuudha aalil quraa jechuun warreen mandaroota yahudaa irraa jechuudha amma aalil quraajee heddummeeyse kan asitti haasa'u jirrumma yahudaa banin nadiirimma banin nadiir haasa'u jirraa quraajee mandaroota baay'ee maa godhamee dhiiroo gandoota baay'ee maa godha isaan kun ganduma tokko yoo jenne lakki isaan kana qofaa miti jedhan bakkuma tanatti okkatti fedhame banu nadiir akka dhugaa isaanumarraa eegalla banii qureeyzaa 2 akkasuma maatis fadak 3 kheybara 4 jechuudha heddulaa ganda kanaatiitu baay'eedha maa afaa allah waan rabbiin deebise alaa rasuuli ergamaa isaa harkatti ta rabbiin deebise minaalil quraa qabeenya warra ganda yahudaa irraa ta rabbiin harka ergamaa galchee falillaahi rabbumaafi walirrasuul jechuun ergamaa isaatiifi isaanii akka fedhetti hojjeta walidil qurbaa jechuun fira ergamaatiif himmaasiya
واليتامى يجون جولبان قبني في والمساكين يجون أركك اللي براتي في وابن السبيل يجون إملتو خراديمتو تو قبدي هنو قام خرائتين اتخنمتو نتيمو دي بسم ربي قابين يساني خانا ديرو إرقمان وقافو دي كم قودا وانجو تكا يوني سيانو فإن كنو غرانتي رمو قبدي دا فإن مسلم توني وقاركته gamanatti qoodaa jechuu bakka miskiinni keessa harka baachuu qaba yataamaan akkasuma namni karaa deemus keessaa qooda fudhachuu qabaadha keelaa yakuuna wanni kana ta'e maalimmaas sababii meriziniin isaa keelaa yakuuna jechuun fe'iin kun akkan taaneef jecha wanni qabeenya kaafirtoota irraa harka muslimtootaa gale kun akkan taane duulatan jechuun hiramaa akkan taane beeyna lagniyaa minkum jidduu isinirraa warra dureeyyii tahee qofaaf akkan hiramne jechuudha duulal fuqaraa بين الأغنياء منكم جتون ورد ريجيته قفاف أكني رمنه هيجي لفتها فتيجي شورا فنيفو ربين بكتي قده وما آتاكم الرسول جيما سناموس براجل في دبكا والربين إثني خن وان إرجمان إثني خن جي آتا جتوما جتودا آتا جتوما وما آتاكم الرسول وان إرجمان إثني خن فخذوه جتون سفدتها جيما في أمتنا الراو horii kanarraa yoo ergamaan isinii kenne fudhadhaa wamaa nahaakum anhu waa inni immoo isinirraa isin dhorkee isiniif hin kennin fantahuu jechuun irraa dhorkamaan fudhatinaadha bakka saniifuu ergamaa eeggachuu qabdan aangoon bakka sanatti ta ergamaadhaatiya wamaa ataakum qiraatiin jettuus ni jirtii jan wamaa ataakum rasuulu waan ergamaan isinittiin dhufe jechuu gaafan bakka shari'aarraa sunnaa adda addaa tan ergamaan isinittiin dhufe faquzoo isa qabadhaadha وما نهاكم عنه وانا مو ارجما رايسين دورك فانتهوا دورك مادا هندافو دي ما جيتو بكا بوجو قفو دون تاين فئي قفو دون تاين وانت برارتي دبتا ما جيتو بكا وان ارجما نو دا جيسني خني فددا فنمو اني رايسين دورك ارا دورك مادا غرو مو كونتكستوالي aka galumsaati wanni haasawaa jirru fe'ii hiramtuu haasawaa jirra saniifu aataa jechi ju'uus kennaarra dubbatama qiraatiin ataa jettu immoo dhuftee tanni isinittiin dhufee shari'aa adda addaa baanneeti jechuu bakka wattaqullaha jechuun rabbuma sodaadhaa yoo gayyumaa'u inna allaha shadiidul ciqaab rabbiin adabni isaa qixaanni isaa cimaadhaa jechuu bakka waan inni isiniin kennin waan inni isinittiin hin dhufin akkana isin hojjetinaadha eemma fe'ii san keessaa dhokattanii duubaan guurina ergamaan rakkisina yoo kana hojjettan ammoo adabni rabbii cima je lilfuqaraa'il muhaajiriina jeemmaasiin fide lilfuqaraa'i jechuu walidil qurbaa sanirraa badala godhuu qabnaa jedhan rasuularraa falillaahi walirrasuuli jennee chirraa maa badalan godhin dhiiroo lilfuqaraa'i jechuun hiyyeeyyiidhaaf taatii wanni tun jechuudha eenyu hiyyeeyyiin sun almuhaajiriin jechuun warreen godaanan makkarraa madiinatti hiyyeeyyii harka qalleeyyii warra makkarraa madiina godaanan saniif taati wanni sun amma jara kaaniinis ga'e jechuu warra yookiyoo lilfuqaraa'i achiin odoo waliin qabsiifne innallaa shadiidul iqaab je rabbiin adabni isaa cimaadha adabni eenyuuf nama adabu lilfuqaraa'i jechuun hiyyeeyyiif jecha adabni rabbiin kaafirtoota buusu cimaadha je bakka hiyyeeyyii hoggaa isaan miidhan sababaa sanitti rabbiin adaba cimaa buusaa jechuuf deemna garuu immoo kana godhuurra dubbii reefu sanii wajji wal qabsiifne bakka fe'iin itti hiramtuu yoo daranuu ibsine irra gaariidha lilfuqaraa'i jechuun hiyyeeyyiidhaaf hiramti harka qalleeyyii almuhaajiriina warreen godaanan الذين أخرجوا إذا سنوا خبافا من ديارهم بيجي إسانيرا يقيمنين إسانيرا وأموالهم قبين إسانيرا خبافا من يبتغون بربادو جيتشا فضلا من الله طول ربي بربادو جيتش وردوانا جيتش جالل ربي بربادو جيتش ورين قدانا سانيا ورمنا الرايا فمسان سانيد كنمو قبدي والنقوني وينصرون الله جيتشون خربي ثم سنماتي الدين ربي تيفيا ورسوله جتون دين ارجماتي كتوم سريسان سن جرخان اتحاد أولني سني إسان عنياتنيه أولئك إسان كن جرم دبن كن هم الصديقون هم الصادقون إسان مور إيمان ثاني خيزتي لقاي من جربين لقما نمني إيمان ساخ لقا سجوته ملك أبين ساديسه من ساديسه
maatii isaa dhiisee hiriyaa isaa hunda dhiisee keessaa waan deemu jechuudha. Imaanni isaanii imaana dhugaa ta'uu nu agarsiisa. Duuba bakka sanatti rabbiin muhaajirtoota dubbatee ansaartota hodhiiroo isaanis faarsuuf deema. والذين تبوأوا الدار والربي مدينة قبتني ترنمو والإيمان يجون إيمان خيسة والرسينا نما فيسي من قبلهم جتون قدانو ور قدانيت درجتون أما لا من قبلهم بكتنة وقدروا عفين سنجروا جانينوا من قبلهم جتون من قبل هجرة المهاجرين جن ودو مهاجرتون مكرا مدينة قدانين warri imaana keessa galan jechuudha. Tabawwa'uu jennila qubatan addaaraan biyya Madiinaa qubatanii biyyaa qaban amma biyya san eenyu jedhu kun ansaartota. Wal imaana jechuun imaana keessa ka qubatan imaanuma kanaa akka bootaa godheeti fuudhee isaanumaa imaana keessa galche dhuguma qaamni isaanii hundi imaana yoo wal imaana jechuun biyya imaanaa san keessa ka qubatan jechuudha. Warrichi qubatanii turan min qablihim odoo warri makarraa Madiina godaane kun hin godaaniniin dura wanni kana jennu bakka tana wanni qorqonnuuf yoo min qabliimi muhaajirtoota dura jenne ansaarotaatiitu muhaajirtoota dura amantii fudhatee jechuun nu dhufa hoggaasan amma laa abbaa bakrii faa dura warra Madiinaatu imaana keessa galee jechuun dhufa Bilaal faa dura Aliyyuun Abi Xaalib faa dura Hadiijaa faa dura jara kana dura warra Madiinaatu amantii qabatee jechuun nu dhufa. Saniifuu odoo isaan hin godaanii wanni jenneef sana jechuudha. Odoo jarri kun Madiinatti hin godaanini warri Madiinaa amantii imaana fudhatee jechuudha. Ergama dhufanii nama 12 ta'anii ergamaa bira dhufanii amantii fudhatanii galanii amantii sana biyyatti daawaa godhuu turan. Akkasumas ergamaalee namatti ergee daawaan baay'ee keessa godhamtee amantii fudhatanii turan amma. Saniifuu min qabliin jechuun min qabli hijratil muhaajiriina ilayhim jechuudha. Odoo warri godaanii kun gara isaanii ittiin godaanin warri biyya Madiinaa qubatanii turan sun yuubbuuna ni jaalatan manaajara ilayhim jechuun nama gara isaanii itti godaane kana ni jaalatan walaa yajiduuna hin arkan fi suduuriin qoma isaanii keessatti haajatan jechuun jibbannan qaban je muhaajirtoonni kun fe'ii sammaa fudhataadhaaf haasidummaan keessan jirtu jechuudha. Kanii wajji wal qabsiisi laamma muhaajirtoonni haa fudhatu jenne dhugaadha. Duuba ansaartonni oo maal ja'a yoo jennu taane walaa yajiduuna hin arkan fi suduuriin qoma isaanii keessatti haajatan jechuun jibbanna haasidummaa wanta kan qabu jarri kuni mimmaa uutuu jechuun waan muhaajirtoonni kenname sanirraa jibbannata kan qaban wayuusiruuna inumaa oonis ni dabarsan alaanfusihim lubbuu isaanii dura muhaajirtoota dabarsa jarri kuyya waloo kaana bihim khasaasaa odoo beelti jabduun isaanif jiraatte huu muhaajirtootuma dabarsan malee muhaajirtoonni maa fudhataa nuti kamittiin fudhanne jechuun isaan keessan jirtu jirabbiin wayra guma beefi wamayyuuqa jechuun namni tikfame shuha nafsii jechuun qorqoda lubbuusaa kana bakiilummaa lubbuun ilma namaa qabdu kana namni tikfame fa'ulaa'ika humul muflihuun jarri sun milkaa'oon isaanuma jemma rabbii warra Madiinaa lafaarteetuma dhiqee lafa kaa'e bakka kanatti dhuguma jarri maayis akkasuma haadha mana siyyaatiin sihii kajuun fa'aa jira gaa maal jettame bakka gartaa namni jenne hunda achi kutee warra juusan rabbiin waan isaan beekuuf keessa isaaniitis waan beekuuf akkana qulqulleesse jechuudha. Kana hoggaa jennu immoo Abdallah ibn Ubayy faan baannu immoo ansaartota warra jaamuu muslimtoota ciccimaa san baanna malee munaafiqtoota tafaraqa takka achi fiigee takka gaffiigee takka ol fiigee bakkayyuu waa funaaneetuma kijibaan propaganda adda addaatiin waa nyaatu san hin baanu walladhiina jaa'uu ji'immaati rabbiin warri dhufan min baadiin jechuun muslimtoota hangafa san booda jechuudha. Min baadiin jechuun isaan san booda saabiqtoota booda jechuma amma kun fedhu taabiyyoota ta'a fedhu atbaat taabiina ta'a fedhu saabotarraa warra booda dhufe baana jechuudha. Akka wal dura dhufaniin akka wal booda dhufaniin wal kabajan jechumaaf deema. Warri dhufan min baadiin jechuun warra duraa booda ka dhufan يقولون نجا مسلم تونتون ربنا اغفر لنا يا رب نورارمي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ور إيمانة ندر هرماتسا ور إيمانة ندر دبرسني في يا رب يا رارمي أكنا جاني ولي خدة ولا تجعل قدين في قلوبنا قلبيتين غيثة غلا جتون جبا ننقدين للذين آمنوا ور آمن جبوا يا رب قلبي غيثة ننقدين ربنا يا ربي خينيا إنك رؤوف رحيم
ati nama arifata nama rahmata godhaadha ja muslimtoonni akkana walii gargaar adeema jebaka akka wal booda dhufanii warra isaan dura amantitti hirmaate kabajaa adeema hammammoo dhufee warri dur karaaran jiru numaatiitu muslimtoota warri madura kote hundinuu jajallo warri juu kun ha muslimtoota amantii beeku hunda jibbu kun kuni muslimaa miti wooma biraati makun waa jeedalloo halloo re'ee uffatee re'ee seente malee tun dhugumaanuu muslimaa miti kun dhugumaa bajeedalloo nama hoggaa re'ee nyaachuu deemtu halluma isii uffattee isii fakkaattee keessa teessee asumaa qimmiidde jechuudha bofa afaa jalaa kajan salaama afaa jala jira firraa quban qabdu si wajji deema si wajji salaata si wajji haasawa wajji nyaata wajji dhuyda ammoo kanuma akkasii keessaa waan biraa jira jechuudha muslimtoonni akkanatti wal gajjabeessaa deema wal duuba garagalee waan malee hojjetu jeema rabbiin subhaanahu wa ta'aala subhaana rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin